Tolee, akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni keenya yeroo darbee skeletal systemii axial skeletal systemii fi appendicular skeletal systemii ilaallee turre walitti lafee 206 axialii keessaa lafee 80 akkasumallee appendicularii keessaa lafee 126 walitti lafee 206 kan qaama namaatti irratti argaman hunda isaanii lakkoofne turre jechuudha. Guyyaarraa kan ammoo bones of the pelvis region irratti lafeewwan argaman tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Pelvis region irratti pelvis region maaliif barbaachisa? Maaliif maal qabatee jira kan jedhu jechuun kan hubannu ta'a. Pelvis region pelvis kan jennuun ka waliigala pelvic girdle yookaan kan jennuun lafee gosa afurraa ijaarame jechuudha. Hip bone lama peerii fi left fi right peeriidha. Left fi right qaba jechuudha. Hip bone kan jennuun kuni lafee guddaa kan pelvis region irraa ijaaramedha jechuudha. Akkasuma sacramii vertebrae keessa sacramii akkasuma coccyx lafee pelvic region irraa ijaaramedha jechuudha. Akkasuma hip bone kun immoo isa magariisa kana jechuudha. Inni magariisni kun hip bone jennaani. Hip bone kun innumtuu mataan isaa lafee sadii irraa ijaarame. Innaminate bone jennaani lafee sadii irraa ijaarame. Lafeen tokko ileemii jennaani. Lafeen lamaffaan isheemii jennaani. Lafeen sadaffaan puviis jennaani. Puviis jenna. Fiicharii isaanii tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Egaa innaminate bone inni foormi godha jechuun lafeewwan sadeen kun walirratti wal hip bone yookaan immoo innaminate bone jennaan jechuudha. Isarra ka fiicharii addaa tokko jira acetabulum kan jennu kun. Acetabulum jechuun iddoo head of femarasiin keenyatti galudha. Iddoo lafeen femoras jedhamu itti galu acetabulum jennaan jechuudha. Acetabulum kun kan lafee gosa sadeen kanarraa uumamtee hojjetamte jechuudha. Akkuma argitan kana acetabulamiin ishee kana jechuudha. Ishee kana gara oliitiin lafee ishee ileemii irraa hojjetamte gara gadiitiin lafee isheemii fuulduraan immoo lafee pubic bone jennuudhaan irraa hojjetamte jechuudha. Lafee gosa sadanuu kan hammate jechuudha. Lafee sadan irraayyuu kan uumamtedha jechuudha. Mataa superiorii kun ileem bone jennaan. Ileem irraa gara paartii isheemii kun immoo lafeen kun isheemii jennaan. Gara fuulduraatiin immoo pubic bone jennaan. Walirratti lafee sadanuu kan hammattedha jechuudha. Lafee sadanuu kan hammattedha. Acetabulum jennaan. Lafeen lammaffaan sacrum jennaan jechuudha. Lafeen lammaffaan sacrum jennaan. Sacrum fiicharii garaagaraa qaba. Fiicharii isa garaagaraa qaba. Akkuma agartan kan isheen kun superior articular process of sacrum jennaan. Sacrum irraa superior articular process jennaan jechuudha. Vertebrae gaafa laaltan vertebrae fiichariin isaanii kan itti wal fakkaatan qabu. Spinous process, superior articular process, inferior articular process waan jedhamu qabu warra cervical irraa kaatanii gaafa fiicharii isaanii tokko tokko kan laaltan jechuudha. Kuni sacrumiin akkuma argitan kana superior articular process of sacrum qaba. Deebi'ee wingii qaba. Wingii isheen kun waan akka baallee fakkaatu gonniin baate kun wingiidha jennaan. Wing of sacrum jenna jechuudha. Akkasuma beezillee qaba. Beezii kun base of sacrum qaba. Akkuma beezillee qabu immoo apex illee qaba jechuudha. Apex isaa ishee bulee kana ishee magariisa fakkaatu kana jechuudha. Pelvis surface isaa kunooti. Pelvis surface of the sacrum. Sacrumiin overview isaa kana fakkaata jechuudha. Lafeen sadaffaan coccyx jennaan. Coccyxiin ishee kana ishee xumuraa jechuudha. The most inferior aspect of the vertebral column jechuudha. Ishee dhumaati lafee vertebral column 26 jiran keessaa lafee ishee gara jala inferior most inferior aspect yookaan immoo most inferior part of the
vertebral column bonis ennaan jechuudha. Lafee vertebral column jecha lafee ishee gara dhumaa jechuudha. Lafeen kun lafee coccyx jedhamti. Pelvis region keessatti kan argamtudha jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jenne lafeen kuni lafee iliyeemiti jechuudha. Kun lafee waliigala hippi boonidha. Hippi boon immoo lafee sadiirraa uumamanii miti. Lafee iliyeemiin kun kana fakkaata. Lafee iliyeemii kana gubbaa kiristii jira. Iliyaa kiristii kan jennuun, iliyaa kiristii kan jennuun kana jira. Iliyaa kiristiin kun iliyaa kiristiin kun anterior superior iliac spine qaba. Anterior inferior iliac spine qaba. Posterior superior iliac spine akkasumallee posterior inferior iliac spine kan jennuun iliac spine qaba jechuudha. Iliac spine muscle attachmentidhaaf akkasumallee muscle originiidhaaf kan gargaarudha jechuudha. Muscle attachment dabalatee muscle origin dabalatee kan gargaarudha jechuudha. Kuno posterior isaan kuno kana fakkaata. Posterior kana fakkaata. Inni kun posterior superior iliac spine jennaani. Isheen gara jalaan posterior anterior iliac spine jennaan jechuudha. Superior ramas fi inferior ramas fi body kan qabdu kun immoo pubic bone jennaan. Pubic bone superior ramas fi inferior ramas akkasumallee body qabdi. Feature sadeen kana qabdi jechuudha. Inni kun immoo ishee maqaan irraa ilaalle kan sacramiti, base sacramii fi apex sacramiti jechuudha. Kun immoo isheen boonii kan jennuun kana fakkaata jechuudha. Ramasiidha. Kun ramasii isaati. Kun immoo body isaati. Body of ishee. Ischial tuberosity qaba. Ischial tuberosity kun for origin of muscle. Muscle akka posterior aspect of thigh muscle kan jennuun muscleota akka semi tendinosis, semi membranosus, adductor magnus long head isa achirraa koo jechuudha. Kanaaf for muscle origin fi muscle insertion dhaaf illee ni fayyadu. Fuuchariin kun kanaaf boon irra wanti jiran foosaa akkasuma spine warrooti jennuun kun tuberosity warroonni kun for muscle attachment yookaan immoo for muscle origin dhaaf waan fayyadaniif fuucharii isaanii barachuun barbaachisa jechuudha. Egaa iliyeemiin kan jennuun ishee kanaadha. Iddootti femarasiin kun head of femarasiitti iddootti asitti bulami kan jennuun ishee kana kun femarasii keenya. Akkasuma immoo obturator foramen kan jennu jira. Obturator foramen jechuun foramina guddaa qaama keenya the largest foramen in the skeleton jechuudha. Skeletanii gubbaa foramini jiran keessaa foramen guddaan obturator foramen jenna. Obturator forameniin kun egaa akkuma isa kana jechuudha. Isa kana. Ishee sitti agarsiisa irratti isa kana jechuudha. Obturator forameniin lafee gosa lamaan irraa uumame isheen boonii fi pubic bone irraa kan uumame jechuudha. Ramas of isheen boonii fi akkasumallee pubic bone irraa kan uumamedha jechuudha. Pubic bonii fi pubic bonii kan wal qabsiistu immoo pubic symphysis jointiin jira jechuudha. Jointii pubic symphysis jedhamu ni jira jechuudha. Iliyeemiin yoo guddicha isheemiin sekandiidha. Akkasumallee pubikiin ishee xiqqoodha jechuudha. Isaan kana keessa waliigala kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaadha. Muscular system nagaa dhumnutti nagaan turaa isin jenna. Thank you.